الله ونعم الوكيل فيك يا الغدارة. اي والله العظيم، والله غدرة الخدامة ترى أخف من غدرة أقرب الناس لك. تغدر فيك طقت الله يطق راسها إن شاء الله في 4 طوف ولا تقدر تطلع منهم. هذه حالة أنا قاعد أكوي آخر الليل. سوت خدامتنا يا جماعة؟ ترى شوف الخدامات غدر فيك غدرة أنت ما تتوقعها. روعي يا روعي على كدامة، روعي شوية، صبر. وش تسوي انت؟ تدرين بيتك كدامة كل شيء، انت الحين تكوين ملابس، حركتي نفسك، زعلتي نفسك، كدامة بيتك أكتر من هذا زعلانة. انت ما تدري ليش هجيت، هي فيها سبب كثير بالبيتك، في مشكلة كثير عشانك. روعي شوية إيجا شمار كفوني كبجام توتا في دعوت توتا وردفتوتا كينيا نجنيكو كان جاللا في كبجا bakkaa fi lafartan tisiniifaa baay'eetu ani sobboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa gootidha. Egaa har'a sappar zeenaa isinii fidee dhufe innillee maalidha namichi kuni akkuma argitan afaan arabaatiin waa'ee keenya dubbata, baay'ee aaree jira. Warroonni afaan arabaa hin beekne jechuudha guutuu viidiyoo isaa as keessaa argattu, isinimmoo laayik gochuudhaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaa jecha. Dhugaa rabbii sarraatenya mana san hojjettu dooshiidhaa qalanii ofii nyaatanii das nama jedha jechuudha. Innaa sarraatenyaan isaanii jalaa baddee tamma kafana tokkosaa jira. Innaa kafana tokkosu kanarratti kafana kana maafan tokkosa sarraatenyaan teenya hin badde, sarraatenyaa akkasiin godhina maaliyyoo hin godhina jedheeti afaan arabaatiin dubbata. Isiin sarraatenyaadha maal godhaa jirtume ani gaafidha bare. Isiin sarraatenyaadha omaa tokko gochaan jirtan maallaqa qarshii 1000 akkatti kennitanii laalama kushiinaa kana tishuufii yaa shabbiinti haadii maaxabaa tishuufiin haadii kullu haadii shogol kaddaamati shogol waahilli yongultii haa ta'a kaddama beetii taabaana tikaaffiin aleeha abada namaatti kaaf aleeha irratti sodaattu jechuudha. Isheen illee namumarraa uumamte oo kana gubattee cincooftee waan taatu dhabdee of laaltee gamtee fi jennaani mana sanii baatee badde jechuudha. Kan har'a hagana gubattee hagam ishii gubaa baatanii laata taraa ajajaa kana hojjedhu jechaani san godhi jechaani takka uffata keechan tokkosuutti fiigaa, takka shintibeetii keechan dhiquutti fiigaa, takka mana keechan qulqulleessuutti fiigaa, takka nyaata keechan sinii hojjechuutti fiigaa, takka kushiin akkanatti isin borcitan dhiquuf fiigaa. Waa meeqan ishee gubdanii gubattee cincooftee yoo kana nama kumatu mana san keessatti ajajaa kanatti badde jechuudha. Kaddaaman teechan namni kamiyyuu sababa malee namni beektanii sababa malee mana tokko hin ba'u. Namni sababa malee mana tokko kan ba'u eenyudha? Namoota dhiironni sobee maallaqa ganaa nyaattaa yoo ala hojjette jedhamtee dhiira sobamtee, ijoolleen hedduu nama dhiira sobamtee urufatti waan hin taane ta'ee jira. Ijoolleen tokko garuu yoo gubatanii mana sanitti bakka humna isaaniitii ol ta'e bakka duunus jiraannus jedhanii gadi ba'aniituma illim jedhu jechuudha. Garma deemanillee hin beekanii garuu baduu waa lamatu jira obboloota koo. Garuu gizee ammaa kana ani badaatii hojjetadhaa siniin jedhee siniin gorsu. Garuu duraan jechuudha yoo badan iddoo badantu jira. Iddoo gaarii laaltee ijoollee gaarii laaltee jechuudha. Shamarran akka keetii biratti gaafa baddee hojjetattee milkaa'uu dandeenya jechuudha. Garuu haa ta'u amma nama tokko amantanii hin ba'ina. Yoo sinii gamte gara biirootti deebi'uu yookaan gara biyyaatti deebi'uudha jechuudha. Siniif galee miti maaliif jennaani yeroo amma hojiin hin jiru, hojiin dhabamee jira. Ijoollee hedduun ala hojjetan 2,000 miti 500 2,200 gadaanti jechuudha. Amma biyyarraa afaan yoo beekte Saudi Arabiyaa 200 dhufuun dandeessaa mitiire 200 hojiin argamaa hin jiru jechuudha. Ijoollee ala hojjettu kiraa manaa danda'atanii, nyaata danda'atanii, qallaba danda'ataniitu 200 hin jiru. Garuu yoo isinii gamteetuma manni isin keessa hojjetta sun humna keessanii ol ta'ee gara biyyaa galuu filadhaa. Filannoo isa godhadhaa dhugaa. Ani Saudi Arabiyaa namaaf hin hawwu. Biyya Saudi Arabiyaa koottaa hojjedhaadhee nama tokko sin gorsu namaaf isin hawwu. Biyya Saudi Arabiyaa jechuun nama ofitti amanii halkaniif guyyaa olirra nan hojjedhaa, dadhabus nan obsaa, hojiin isaa aga fedhe ulfaatu jettanii Dubaayitu gaariidha. Filannoo ani hojii kan godhu Dubaayii. Sababiin isaa sarraatenyaa 2-3 qaxaru jechuudha mana isaanii keessatti malee sarraatenyaa tokkoon atumti du'ii hin jedhani jechuudha. Yoo daa'imti mana san keessa jiraate kan daa'ima
qabdu hin qaxaru, sidaatidha kophaa qaxaru, nyaatafis kophaa qaxaru jechuudha haala mana isaanii ilaalanii. Garuu biyyoota Saudi Arabiyaa kana keessatti suma takkitti ajjeesu malee odoo du'anii badanii sarraatinyaa 2-3 hin qaxaranii jechuudha. Ijoollee baay'een garana dhuftanii bu'aa jirtu. Garana dhuftanii baay'een keessan jechuudha. Aga dhuftan gaabbitanii jirtu. Saudi Arabiyaan biyya gaarii miti, biyya badduudha jettanii gaabbii bifa gaabbitiin dubbattanii bakka baay'ee gaabbitu. Garuu erga dhuftanii ani wanni siin gorsu jechuudha. Chaansii gara biyya biraati asii galtanii gara biyya biraa deemtanii hojjetachuu yoo barbaadan erga dhuftanii tokkoffaa afaan baradhaa jechuudha. Afaan dirqama akkuma gootanis gootan baradhaa. Lammaffaa nyaata hojjechuu baradhaa. Saniin booda kanneen lamaan barattan taanan asii yoo galtan amma Dubaay deebi'uuf nama afaan beekuu fi namni nyaata beeku karaa biirootiinuu ji'a tokko sitti fudhatu, ji'a 2 ji'a 3 turtu biyya jechuudha. 200 birrii Dubaay ganamaan si fudhatu jechuudha madaamni Dubaay. Garuu afaan hin beektu taate nyaata hin beektu taanan hin barbaadamtu jechuudha. Amma gara Dubaay nama afaan beeku nama nyaata beeku yoo ta'een alatti namni biraa hin barbaadu jechuudha. Biyyoota har'a yeroo ammaa kana Kuwait banamtee jirti, Kwaater jira, deebi'eetii Oman jira, Bahareen jiru. Biyyoota gaggaariin jechuudha. Ani ka biyyoota Bahareenii fi Omanis deemee hin beeku. Joordaanitti fi Peeruutti nama hin gorsu. Ani namni deema hojjetadha kasiniin jedhu tokko Kwaaterii, 2 Kuwaitii, 3 Dubaayidha. Arfaffaan Saa'uduma gubattu biyyi gubatu kana ani garuu galata Waaqayyo hojiinis natti baay'atu ka haga har'aa jiraadheen jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu ani biyyoota Arabaatittis nama siin gorsu innaa jarri haala kanaan kaddaaman jalaa baddee akka ibiddaatitti gubatee boba'ee qaamni isaa daffee akka itti jedhe bichaa laal ina baara rabbiin karaa hin dabarsini qadara rabbiitti kadhata jechuudhaan beektu ijoolleen baay'een hiika qadaraa naa barreessuu dandeechuu koomentii jalatti jechuudha. Har'a yoo akkas jedhu waan nama garramu jechuudha. Innaa ishiin dhara gootee mana sanii ba'uu baannan immoo inni waaqa itti yaamiti feeti jechuudha. Waan ishiin kadhattee akka jara kana jalaayyuu ishii baasu kan godhe wajjii waan jiruuf jechuudha. Waan isin itti gaftaniif waan isaan itti gafaniif malee osoo isaan itti gafuu baatanii hin qabamti jechuudha mucayyoon tun. Amma saraatenyaa takka jechuudha asitti warra isaa jirti. Ishii matu gafee ba'uuf odoo deemtu qabamte mucayyoo sun mana hidhaatti darbamte kunis jira jechuudha. Waan namaa baasu biyya walumaa galatti biyya ormaa keessatti Waaqayyoon namaa baasu yoo biyyaa nama baase mana nagaatti nama ga'u siniin jedha kaayii kana fakkaata. Immoo akkatti aaranii gubatanii yaanaas akkanan godhini sarraatinyaa akkanan godhini akka addaama akkasin godhina abeet jarri farjaraamti sobaniitti sin jaalanna nuun jedhanii ilkaanii nutti kolfu dhugaa Waaqayyoo edda gisee tokko jarri summiidha dhugaa. Inna akkas hordoftoota kiyya kana fakkaata mana kana laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jedha. Warroonni gaafii na gaafattanii viidiyoo isa itti aanu na eeggadhaadha siniin jedha. Afaan Arabiffaatiin hiikaa garaagaraa siniif hin hojjedha waan hojjetan turtii gaarii siniif haa ta'u.